بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبجمت تبلي بنتيا درسيتي نتلمفا وعي بلتي غاري الرتي أكاتا ودا في هيروم ربين كينا كران وقودي ودا في هيروم نكوني بؤاء إني قبوفي جدو جرى لماني كان أكاتا ربين كينا رحمتا في جرى الاتكاهي دبنيت ننجر كن هندي نويو akka bultiin tuni gaarii taatee akka jira waliin jiraatanii yeroo hedduu adeemsa bultii kana keessatti wantoonni isii booressu ni argama. Yeroo tokko tokko abbaan manaa bultii sana akkatti oofu dadhabee rakkoon adda addaa duubatti isa deebisuun ni mala. akkasuma haati manaallee rakkoon garagaraa bultii san akka isii deessiftu godhuun ni mala. Kana hunda ariifataniitiin bultii diiguu fi ariifataniitiin maatii geessuudhaaf odoo hin sardamne haati manaa gaariin abbaa manaatiin waan silaa isaan jechuu barbaachisu jechuudhaan waan isaan jechuu yookaan isa Oromoo hin barbaachisne irraa dhaabbatuudhaan bultii ofii fuulduratti oofatu. Haati manaa yoo akkas taatu abbaan manaallee akkasuma yeroo garii haadha manaa sana hojiin itti baay'atee ifaajee guddaa ta'aba waan taatuuf jecha ta'aba san fuutee yoo isiin isarratti feetu dadhabee wajjin ta'aba san akka bultiin sun diigamu godhuun ni mala. Innis ka qalbii qabu waan isiin jechuun malu isiin jedhee waan isiidhaan jechuun hin malle ka irraa fagaatu jechuudha. Maaliif jennaan jarri kun lameenuu walii shariika waahila jarri lachuu waahila ba'aa guddaa ofirratti qaban jechuudha. Hojii alaatii fi hojii mana keessaa keessatti illee. Kanaaf namni tokko yeroo hojii alaa hojjetu achitti ta'aba tahee rakkoon guddaan isa qunnamtee manatti yoo galu hojii alatti rakkate san fuudhee manatti hin galuun qabu. Haati manaallee mana keessatti guyyaa rakkataa yoo oolte ifaajaa yoo oolte wayita abbaan manaa galee hojii waan tahaa oolte san fuutee isatti fe'uu hin qabdu. Manni maal tahuu qaba? Mana garsanii qabbanaa tahuu qaba. Mana raahaa itti godhan tahuu qaba. Jidduu isaaniitti haasoyni badaan deddeebi'uu hin qabu jechuudha. Haati manaallee yeroo abbaan manaa alaa galu san wantoota barbaachisu barreeffattee teessee isa eeguu hin qabdu. Abbichi manaa ka alaa galu suni yoo hojiin faa isa cinqee hojii saniin mushkilaa guddaa argaatiniin ture waan isiin gaafattu kana diduun mala waan akkanaa fidi waan akkanaa fidi waan akkanaa fidi jetteesiniin barreeffama tarreessiteesiniin itti yoo kennite diduun isaanii mala wayita kana isiinis ni aarti innis ni aaraa rakkootu argama. Yeroon eeggachuu qabdi. Yeroo inni xiqqoo raahaa godhe jechuudha. Gaafiin isii sun akka bakka argatu. Inumaahu odoo yeroo inni xiqqoo raahaa godhe yeroo inni qabbanaahe rakkoo alaatti qunname sanirraa yeroo inni dagate gaafii isa gaafatte waan isiin gaafatte sanii miti biraa dabarseetti dabalee fi waan bitanillee taatu bituuf inni mala jechuudha. Kanaaf ariifatuu irra suuta deemuuf barbaachisa jechuudha. Akka manni kun hin diigamne akka bultiin sun bakka geessu. Yeroo hedduu ummanni waa'ee ilma nafsii irraa haasahu sababa rakkoon wal dhabbiidhaa bultii keessatti argamtuu qoratanii maal jedhan rakkoon bultii diisiftu ta argamtu rakkoma lallaaftuudha. Rakkoon lallaaftuun suni odoo danda'ame daqiiqaa muraasaan booda ta bira taruun isii mijaahuu jedhan. Kanaaf haati manaa tokko yeroo abbaan manaa alaa galu rakkoo mana keessatti qunnamaa oolte isarratti fe'uun gaarii miti jedhan.
abbaan manaallee akkasuma waan alatti qunname manatti fidee haadha manaatiin cinquun qabu jedhan namni hundinuu haga dandaheen rakkoo walirraa dhoysuu rakkoo walirraa dhiphisuu rakkoo walirraa xiqqeessuun barbaachisaadha jedhan fakkeenya yoo kaagoon taate yeroo abbaan manaatii fi warri isaa wal lolan haadha isaa tahitti obboleeyyan isaa tahitti haati manaa isa wajjin loluu hin qabdu isa wajjin mushaarakaa seenuu hin qabdu maaliif lolli inni amma lole kun booda dagachuun ni mala yookaan araaramuun ni mala yookaan ofirraa dhiisuun ni mala waan loleefsan isiin amma lolte sun ammoo sinuyyuu hin dagatamtu booda sababa kanaa jecha mushkilaa tahee bultiin sun diigamuun ni mala kanaaf yeroo abbaan manaatii isiitii fi warri isaanii wal lolu isiin jidduu seenuu hin qabdu jechuudha haga dandeetteen abbaa manaa san qabbaneessuu qabdu malee kunis waan jidduu namaa diigu waan nama addaan balleessu akkasuma abbaan manaallee yeroo isiin hojiidhaan mana keessatti ta'aba taatu gargaaruu qaba maaltu nagahee kun hojii keeti jedhee yoo gartee ima taa'e isiinis yeroo inni rakkate isa gargaaruu dhabuun ni mala kun hundinuu waan manni sun qabbana akkan arganne nama godhu waan manni sun akka raahaan goone nama godhu jechuudha abbaan manaa gaariin haati manaa gaariin odoo rakkoon hin argamne dura rakkoo dhufuu hedduu beekanii warra walii sabbaru warra walii obsu warra rakkoo san walirraa dhiphisu jechuudha kanaaf wantoota tokko tokko ka ulamaan islaamaa jedhan gaafii adda addaa haati manaa abbaa manaa gaafatuu hin qabdu gaafii fokkataa jechuudha abbaan manaallee gaafii haadha manaa gaafii fokkataa gaafatuu hin qabu sanniin keessaa maal fa'a yoo jenne insha Allah takka takkaan itti dhufna barumsa keenya ka baratuu hin irratti وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى